isin warri qabsaa'elikitti majlisa kana bakka kana shoora guddaa qabulleen warra argee baati silaa isin as kaayachuu qabdanii haja'ullee ni jira. Amma filannoon gaggeeffamte tun akkasumatti gartee aqiidaa hunda if keessatti ta'ee hirmaachiftee ammas haqa qabeessaa bilisaa filannoon tun. Jechuun keessatti siyaasni wayiitu jira jechuun arguma xaafii baatanaa addaan dhiibuulleen wanta gaafa ni buufna jedhanii Sheekh Muusaa Afaanii Sheekotiin mormaa turte takka harkaatiin ture. Wanni sun ati waan san gaafa san quba qabdaa waan Majlisni Oromiyaa akka baranatti akka kufeen beeku jaaniit sheetichi hoggansan beeku jaanii itti duulan warri bakka adda addaati. Haayyoo san irratti haa deebinu waa'ee gartee maallaqaa. Gaafa duraa sheekotiin minbara gubbaa dhaabbattaniiti ganda waliin qoodina maarroo waliin qoodina warri ganda maarroo yattan jettanii minbara gubbaa nu gadhooftanii baga isin seente baga agartanii isinis. Gaafa harritti Sheekh Iliyaasii fi Sheekh Ahmad Eefaadhaa wajjin sheekotii wajjin waliin bu'anii jedhi dhimma aqiidaatti immoo jechuurratti. Gaafa galchine sirritti waan caallee fuuna eega maallaqa galchuutiif ammoo waan caallee waan jiru. Ati amma hedduu jettee waa'ee dhuunfaa isaanii maallaqa immoo pirootokola mataa isaanii kabajaa isaanii eeggachuudha immoo haayyoo majlisaa san uummata tajaajilu san gaggeessuudha. Goo beekee sadarkaa isiidhaa qabachuudhaaf duulli hanqanni hin jaamne sheeticha irratti dalagame caaseeffamu mana. Kayyanni kun hojii oolettee ni yaadda amman tana bifa tanaan. Sheekotiin teenya maaliif gargar facaati yaada adda addaa maaliitiin namni irratti akkamitti baajannii sadarkaa Oromiyaatii gaditti dhabamuu danda'e. Gahumsa hoggansaati irratti hubannaan kan namu irratti. Kaawunsilii mana marii dhimma Islaamaa kun sirna bulchiinsa maallaqa yookaan dinagdeedhaa tiraansipaarantii kate ifaa fi bilisa kate. Akkasitti haalli mijeeffamee baajenni nu bira dhaqqabee illee hin jiru. Hawwajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtan nagaa fayyaadhaa kun barkoo miidiyaadhaa barkoo miidiyaa keessanii miidiyaa keessan kana laayik sheer sabskiraayib godhaa isin jenna. Akkuma beekamu barkoo miidiyaan dhimmoota siyaasaa diinagdee hawaasummaa dhimmoota amantii fi dhimmoota jiruuf jireenya hawaasaa hundarratti yeroo garagaraatti sagantaa garagaraa isin dhiyeessa. Arras akkasumatti dhimma majlisaatii fi dhimma mana marii dhimma musliimtoota Itoophiyaatti wajjin wal qabatee keessummaa qabannee isin dhiyaannee jira. Keessummaa teenya tana nama isin yeroo hedduu beektanii nama gartee yeroo dheertuudhaa ol islaamummaa tajaajiluudhaaf hanga danda'utti tattaaffii godhuu miidiyaa irrattis lafa irrattis nama beekamu. Kanumaan Ustaaz Haydar assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakka nagaan karaa barkoo miidiyaa dhufte. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Mee Ustaaz Haydar maatii barkoo miidiyaatii wajjin wal nu bari silaa unaafeti wal beeyna. Bakka dhaloota keetii barnoota keetii mataa keetii fi maatii keetii maatii barkoo miidiyaatii wajjin wal bariin. جزاكم الله خيرا. بسم الله الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. duraan dursa barkoo miidiyaan dhimma amantaatii wajjin wal qabate dhimma haala yeroodhaa wajjin wal qabate irratti afeerraa nuuf gootanii asitti nu afeeruuf guddoo galatoomaa isin jechuun barbaada. Kanatti aansuudhaan ani Haydar Sheekh Abdurrahmaan Muusaati. Biitii ustaazaa asii jetti kun sheekhaa asii ja'a kuni maqaa namni fuma duuba guyyuma keessa tajaajila adda addaa waggaa kan ifirratti dhagahu maqaa san baafadha jechuudhaaf namni manaan bahu. Ani dhalataa guddina Harargee lixaa ana gammachiis araddaa waleensoo harabaafannooti. Amma jiraata godinuma Harargee lixaa ana xulloo bulchiinsa magaalaa Hirnaa magaalaan tuni magaalaa qubatti amma bulchiinsa magaalaa isii taate guddina Harargee lixaa bulchiinsa magaalaa Hirnaa jedhamuun beekamti. Akkasuma Harargee lixaa bulchiinsa magaalaa Ciroo keessallee nin jiraadha. Akkaataan imala ani abbaa kiyyaa عالمة قدّا شيخ عبد الرحمن موسى يعني ورد دور درجي خيسة
barnoota amantaa barsiisaadhaa ture. Warra wareegama yeroo qaalii keessa hafalaa turani. Isaan duniyaa irraa duniyaa gubbaadhaa anaa dhalatee waggaa lama duniyaa irraa deemani. 1983 dhaloonni kiyyaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti 1985 isaan duniyaa irraa deemanii Rabbi rahmat isaaniif haa godhu. Aalima guddaa turanii beekamaadha. Ammaaf darasoonni isaanii baay'een kaan imaama ta'anii godina Harargee lixaadhaa kan dhimma islaamaatiin hoogganaa ture sheemota duramaan yeroo dhihoo dura waggaa filmaata dura waggaa 3 hooggansa gaggeessaa kan ture darasaa abbaa kiyyaa turani. Sammalees darasoonni abbaa kiyyaa bakka hedduutti ilmi barsiisaa kan jiran ni jiru. Akka Sheekh Jawaaba magaalaa Baddeessaadha. Akka Sheekh Muhammad Dalloo, Sheekh Muhammad Kadir, dhiyootaan akhira Rabbi rahmat isaaniif haa godhu sheekotii hedduutu irraa barate. Akkuma sangaa maal jaanii qooshaan rushii qabdu daftee baatiin ni rushii qabu xiqqoo waan baatiin rushiin xiqqoo waa jala jirtuuf duraanuu qe'ee keessatti darasoonni bira barachaa obboleessi kiyyaas sheekha guddaadha. Hooggansa dhimma islaamaa bulchiinsa Araddaatis turani. Araddaa Waleensooti. Isaanis duniyaa irraa deeman Rabbi namatti isaaniif haa godhu. Ani ijoollummaa kiyyarraa gara barnoota ammayyaatis seenee gaafaan gara kutaa 5 ga'u sankara dhaabee gara barnoota amantaadhaa imalee Baddeessatti dura quraana sheekotii gandaa irratti obboleessuma kiyya farratti dura barachaatiin ture. Sheekha gandaa irratti sirra deebi'aatiin ture. Sheekh Abdurrazaaq Jannaanii isaan akhira Rabbi namatti haa godhuu fi isaan booda gara Baddeessaa deemeetiin usulaa fi buluuqaa achitti qara'uu ture. Sheekh Jeelaan Kadir Jaaniini amma karaa Arsii kana gada basaasa galanii dur magaalaa Baddeessaa naannoo magaalaa Baddeessaa lakkoofsa 8 ganda buraanaa kajaanitti barsiisaa turanii. Sanbooda isaan biraa deebi'ee waggaa muraasaaf barnoota karaa magaaluma Qunnee aanaa keenyaa keessatti sheekha imaama masjiidaa kan waan jechaa turan irraa ijoolleen baadiyyaarraa imaaman dhufanii riyaadaa fi tafsiira tokko qara'uu turanii isaanii wajjin waan san sharrafuun ture. Osoo magaalaa Irnaatti Sheekh Abdallaa Sheekh Ibrahim qubatiin Baddeessatti gaafa Sheekh Abdallaa Sheekh Ibrahim Sheekh Jawaabarraa barachaa turanitti ani isaanirraa buluuqa achi baafachaatiin ture. Boodarra gara Harargee baatii imalee gaafa Harargee baa dhaqu Sheekh Abdallaa Adam Jannaanii amma Sheekh Abdallaa si caala jechuun beekamanii karaa bookee kana qubatanii isaanis dhalatuma aanaa keenyaati. Hedduu Harargee baa keessa Sheekh Usmaanii wajjin nama majliisa keessatti amata 2 osoo Sheekh Usmaan baratu wajjin turan. Eega Sheekh Usmaan qubate gara ama 8 wajjin turan. Amata 10 ol nama Sheekh Usmaanii wajjin ture. Sheekh Abdallaa si caale suni isaatu dura adare Harar maqaa lamaan kanatti magan nageesse awwa adare fi Harar takka magaalaa adda addaati jechaatiin gad dhaqe. Achiin dirree xiyyaara dhaqe. Achitti Sheekh Usmaan bira qubadhee achitti buluuqa irra deebi'aadha. Riyaada Sheekh Abdallaa kanarraa baafachaadha. Sheekh Usmaan biratti gara waggaa 2 achis ture. Achirraa garas booda gara Kombolchattiin Sheekh Abdallaan kun na biraa gara magaalaa Kombolchaatiin aanaa Kombolchaa kana baadiyyaa keessa ganda bakkee jedhaniiti layni tokko jira. Ganda bakkee san Sheekh Hamid tokkotu achi jira kan nahwii barsiisanii isaan warra Jimmaatti achi qubatanii. Sheekh Hamid Diimaa jechuun beekamaa waafa kana qabaa. Sheekha san bira kaanii Sheekh Usmaan bira nahwii qara'uu qabnaa. Bukhari Muslim eegallee asitti umrii biturra osoonii fi namni ilmi hangafa yoo barate yoo nahwiin beekin faayidaa miti jedhaniiti. Bukhari amma Sheekh irratti eegallee Bukhari Muslim kana qara'uurra yoonii fi risaalaa takka tan Arabiyyaa qaraanee hoo jedhanii Sheekh Abdallaa Adam kun faana achitti imalanii keetii wajjin imale. Gaafaan achi wajjin dhaquu isaan nahwii eegallaan ajurroom kana xiqqeesha hojjetee dhaggeeffadheetiin aboo ani kitaaba wayyeeffachuun qabaa
nahwi tana yoo qara'an hedduu boonaatu nama dhufa jaanii kanaafuu dafee nahwi tanatti hin seenu jeetiin kalaamu tanqasimu ilaa salaata aqsaam akkanatti gaa jecha waa haafazuu oguu isaan seenan ankeetiin kara sheeliyyi fallaanaa biratti kute sheeliyyi fallaanaa umriidhaan ni jiran ammallee isaan hundaa rabbi umrii dheereessu sheekha mutawaadi'a sheekha kitaaba qofaa miti if qaqqabu nama barsiisan diiniif jiraachuu diiniif laffa'uu nama barsiisan yoo jaan sheekha zabana kanaa osoo hin ta'in sheekha portokoolaa osoo hin ta'in sheekha jechuun jiruu fi jireenya isaa rabbumaaf kanne osoo ganama eega subii salaatee subii dura eeggaa ibadaa leelli dhaabbata subii salaatee eega barnoota seenee ishaa'ii salaatee sama barnoota irraa gachiisa sheekha jechuun yeroo isaa hunda diiniif wareegu ta'uu isaadhaatiin beeka isa bira riyaadaas irra deebi'aa tajriidaas akkasuma tafsiirallee shee Adam tokko jira shee Adam Ahmad Jannaanii quufaansi kana qubatee aanaa xulloo keessa isaan kanarra tafsiira galgala qara'aa isaanii wajjin neelaloo xaar deemee shee Aliyyi irratti waggaa qaraatirraa galle ganda Haashimoo janii ganda sheekaa dhayinee irraa qara'aa haakotti ganda bakkee janiiti gandi shorroqii tanaa ol akkanatti caffee aananii kana gubbaa jira achirraa kaanee miilaan daqiiqaa sa'a takkaa fi daqiiqaa 15 imalaati haakotti shee Aliyyi irra baranna achirraa hanga tafsiiratti sheekarratti qara'aatiin ture achitti gaa istamtii bi hayaatika kitaabota risaalaa adda addaa hedduu rahiq al-maktuum qawl mufiid kitaabolee aqiidaatii fi tansiiraalee adda addaadhaa darasoota achi jala jirtu jajjabdu jira sheekha bira waan ta'eef kitaaba hedduu darasarraayis qaraachaa turre achirraa ka'ee jamaa baraka al-khairiyyaa kan jedhu tokko adaamatti kan hundaa'es jira barri kuni bara 2002 gaajee achi dhaqee ji'a jaaf koorsii achitti fudhadhee diploomaa fudhadhee achirraa bahee ammaasis keetiin qaraatii jagga deebi'ee osumaan kombolcha jiru sheeyni kiyya kaniin baddeessatti jalqaba irraa kitaaba baafachaa ture sun hirna qubadhee jechuun natti hime shee Abdallaa hirni kun dhaloota abbaa kiyyaati abbaan kiyya biyya kanatti dhalatanii guddatanii asirraa barnootaaf imalanii osuma irra dhalatanii jedhanii akka carraadhaa sheekummaadhaan sheeka irra barachuu dhaqe biratti aanaa gammachiisa radda waleessanitti sheetichi ilmi baratte maal narraa barattaami bakka kiyya kana taa'i kanin kadhachaa ture akka keetii kana barsiisi jaanii eebbisanii achuma majlis isaanii gadhiisanii fi achi waan qubsiisaniif achitti abbaan kiyya nu dhalanii shee Abdallaas qubadhe jennaan gaajeetiin shee Abdalla bira darasoota gara nam 23 deemtu wajji walitti qabadhee dhufe shee Abdalla bira hirnatti qubadhee shee Abdalla birattis kitaabota matnoota kanneen duraan karaa ture irra deebi'aadha risaalaalee adda addaa sheekarratti irshaad ilaa sahih al-i'tiqaad aqiidaadhaa kanaas qara'aa ture sanbooda sahihaini ijoollee warroota Bukhaarii fi Muslim caqasanii wajjin hanga tokko caqasee seenaan barnoota kiyyaa sanbooda gaasheeni tarasaan hundi nama biraa galti nama biraa imalti hedduu hamuuna daawaa kana ergaa dabarsuu kana waan namni himee dabarsuu kanaan qaba kitaabas dubbisee darasootallee guyyaa sagantaa adda addaa walitti qabee daawaa itti godhuun qaba sheeyni bakka na buufatanii baadiyyoota keessan erganii aanaalee naannoo kanatti dhiyaatan aanaa sadii jira aanaa tuulloo aanaa doobbaa aanaa masalaa shanan dhugoo jedhamti amma isaan kana hunda keessa gaafa sheekatti haajamanii dhufan hunoo bakka bu'aan kiyya kana jee sheeyniin ergata dhaqeetiin irraa daawaa godhee dhufa hawaasni bakka sheeka sannu ergi jaanii irra deddeebi'anii sheeka waan gaafataniif ati na biraa deemuun qabdu asumatti si fuusisuun qabaa miila bira si cabsuun qabaa jee sheeyni asitti bultiin ejjaaran sanbooda gaa sheeka jalaachiin fagaannee imaluma daawaa fi barnoota kiyyaas hanga tokko tokkoon hanga danda'ameen dabalachaadha gara onlaayinaatiinis distaansiinis kulliyyaa imaan irraa diploomaa fudhadheetiin ture ammallee barnoota gara maali waan Minnesootaa tana yuunivarsiitii Minnesootaa tana damee Itoophiyaa irraa uluma quraanaatiin digrii
eegaleetiin barachaa jira. Imalli barnoota kana fakkaata boo alima guddaa miti ani ergannoo sheekaniiti. Ani fakkaata. Hedduu gaariidha lakki imala dheeraadha amma huni gabaabsite malee imala dheeraadha. Imali ilmi teenyaa kun gartee waan takka gartee waa ilmi teenyaa iddoo qabate waan yeroo biraa irraa so'inu jira inshallah. Amma waggaa 8 waggaa 10 waggaa 20 namni majlisa keessa taa'u kun akkaataan barnoota isaa gartee akka kitaaba tokko waggaa tokkotti yookaan walakkaa waggaatti yookaan waggaa lamatti yookaan sadiitti baratee xumuru hin jirtu namuu gartee hajjidutti eegalee fi hawara booda hojii eegalees yeroo hedduu nama fudhata osoo gartee yeroodhaan kaa'amee kaarikulamni jiraate simisteeraan qoramaa akkasitti deemanii ta'etu waan yeroo biraa raasuu taate inshallah ilmi bareedduudha yeroo bareeddu dabarsite hedduu gaariidha abbaa kiyyaa fi abbaa kiyyaa irra biraamtaa godhu warra biraa fuuldura isaa deemanii mudaafu mee dhiyeenya kana eegan gana jennee wal barreewu dhiyeenya kana viidiyoo kee tokko miidiyaa hawaasaa irratti laayivii seentee feesbuuk irra waraabdeen si'a viidiyoo saniin dhageeffadhe mee viidiyoo isa waliin dhageeffannaa deebinu. Dhimma Islaamaa bar wanni jibbee dhiisetti keessaa galee bar hoggaa maallaqa dubbannu hundi hirriban qabu. Mirqaanee hidda baasee dubbata. Hoggaanii fi diin dubbachuudhaaf kaane hoggaanii fi dhimma barnootaa dubbanne hoggaa dhimma aqiidaa kaafne kaan duudaan ciisa kaan ni muuga kaan ni rafa dhimma barnootaa dhimma aqiidaa dhimma daawaa gaafa dubbannu ni muuga jechuudha irra hedduun isaa dhimma maallaqaa hogguu dubbannu hundi ijji isaa unoo akka gubba babaatee tatteessi bakka bu'oota akkanaa kana qabna jechuudha maallaqa hoggaa harka sirri sakaraan bakka bu'aa maallaqni sakaraan su qabna jechuudha bakka bu'aa guyyaa maallaqaa sirri dalagu guyyaa maallaqaa ifii bobbee ergaa akka kiyyan naanim tanjee ergaa isaa bakkaan gaatu bakka bu'aa nama maallaqa isaa ta'e dura dhaabbatee qabee kararraa maysu hidhu sheekha dura dhaabbattee waa akkanaa mi sheekha wanni tun horiin karaa haraamin dhufu kun akkasii haruma fadhe haa dhufu horiin haa dhufu haruma fadhe haa dhufu makiinaan sheekha haa dhuftu haruma fadhe haa dhufu masgiinni haa ijaaramu haruma fadhe haa dhufu maallaqni madrasaan haa ijaaramu horii halaali moo haraamin hin jiru. Sheekhumaa keessummeessanii nyaata bareedaa nyaachisanii. Khalaas. Sheeyni amma biitii qabdu bakka bu'aan ummanni harkatti baasee filate kaartii itti buuse kan garaa isaa qofti isa yaachise. Ka aangoo isaa qofa jabeesse. Yoon asii waan kana dubbadhee aangoo narraa buuti moo narraa hin buutu. Yoon asii waan kana dubbadhee mootummaan narraa jibba moo narraa hin jibbu. Yoon asii waan kana dubbadde caaseefamni biyya kana hogganu maal naan jaa yoon asii waan kana jee miidiyaa irra tolbaanii maal naan jaa bar rabbiin walaa yakaafu la ummata laa'im zigaal warra waa zigaaluu itti dhiisaa diin gaggeessaa namuu poortokoola isaa eeggatee poortokoola isaa bakka jechuun muudamtan kabajamoo keenya akkanaa fi akkasii gaheen isaanii akkanaa hojii akkasii hojjetanii faaruu akkasii gixximin godhanii abaluu keenya si abaluu tokko dhufee kottaa ol baadhaa jaanii poortokoolni hinete maqaa sirritti hin yaamne kabaja isaa xiqqeessite kabajuma isaa qofa faaruu isaa qofa malee namni diiniif. Akka viidiyoo kanarraa dhageenyetti waa'ee majlisaa gartee mana marii dhimma islaamaa wanni uummanni isin filateef akka gartee diin rabbii eeydanii gartee amanadhaan uummata gaggeessaniif malee akka poortokoola eeydanii fi miti jette viidiyoo kana keessatti wantoota hedduu kaaftee jala jalaa kaasaa deemna. Mee gaheen majlisaa akkaataa majlisa keessatti sochii godhaa turte wajjin wal qabsiisi. Gaheen manni marii dhimma islaamaa barbaachisummaan isaa hayyoon isaa maali jettee amantaati? Gaaffii bareedaadha. Ani hooggansa majlisaa 2012 irraa qabsaawaa warra gaafa biiroo cabsuu kajaansan ahbaash irraa duraanirraa kaanee 2008 2009 yeroo mootummaan jijjiiramaaf akkanatti roora'u jiru kana keessa nutis wajjumaan jijjiiramu qabnaa kaleessa ahbaash gartee nu hacuuccee sagantaa muhaadaraa adda addaa nu dhorkaa sheekha kubsiisuu maallaqa yoo wali guuran dhimma biraatiif guurama jedhamee shakkamuun ni jira. Wantoota kana wajji wal qabatee jijjiiramu qabna jennee egaa
walitti hidhanni dimsaachin isamaa gartee warra kuma lamaa fi sakkarraa sadii hanga akkanatti ofu jiru kana sagaleen keenya dhagamu warra jiru ustaazonni akka ustaaz Abubakar Ahmad akka Yaasiin Nuruu akka Ahmadiin Jabal sheekonni gurguddaan olii jirtu horeen fala barbaaddu muslimtoota sadarkaa Itoophiyaa jirtu jala isaan hordofaadhaa isaan dhaggeeffachaa nulleen onneen hedduu onneen guutamnee nu keessa waan jirtuuf miira saniin kuma lamaa fi kudha lama akkuma majlisa godina Harargee bahaa cabsanii biiroo qulfii fudhataniin nuti sasii fuudhuu qabna jechuudhaan lafaa kaane sheekan hanga tokko walii yaamne sheekootiin hoggaa walii yaamne namicha qulfii dhimma islaamaa harkaa qabu hoggaanii fi afeerru sheekan eenyu si hojii jira si hojii dalaynaa jennee si yaamne jaaniini wajji dalaynaaf si yaamne hin jeenan wanni si yaamneef qulfii akka nuu kannituufin si yaame wanni si yaamneef takkittuma tana qulfii nuu kanniif si yaamne si hojii dalaguufi miti jennaaniin akkana jettanii duuba adii baaftanii maaliif matii deddeemtan sheekan kabajanitti xiqqisho gaa sheekota gurguddoonni akka kabajje ani ammoo akkasitti itti erbee onne joollummaati gaafaan kana jechuun xalayaa xiqqoo takka barreessaati qulfii irraa tarakkamni jaanaa kannaadhaa jee anaaf ustaaz Badruu Adam tokko jira warra baddeessaati anuma gammachiis addaa soogittoo dhalatanii isaan baddeessa jiraatanii amma itti gaafatamaa mana marii bulchiinsa magaalaa baddeessaati ammaawii qulfii san harkaa fuudhaaf ol seennee madarasaa keessatti walitti qabamne madarasaa keessatti kompiitaraan xalayaa barreessine sumudu madarasaa itti dhooyne madarasaa ifaa islaamaa tokko faciroo kana itti gaafatamaa madarasaa goone itti kannine qaallichi xalayaa fudhateetuma bakka hoodhaa qulfii je waliin deeyne ulaani bannee una meeshaan tana tunis tana je mana qaadiidhaa tokko jira mana qaadii hadursan keessa jiranii achiin biiroo sheekotiin teenya Sheekh Abdallah Sheekh Ibrahim Sheekh Siraj Hirnaa Sheekh Siraj Muhammad Jani Sheekh Ahmad Bishee sheekotni waliin Sheekh Muhammad Abdurrahman warroonni jiruun kun waliin bakka takkatti meesoo raayis Jamal Siraama hogganaa dhimma islaama godina Harargee taati isaanis dhufanii walumaan taanee bakka san irra dhaynee eega mana san bannee seennee booda qulfii haarawa kishaa baasanii 150 bitanii qulfiitti jijjiiranii akkasitti qulfii sanatti kannanii anaatu fuudhee gaa biiroo san keessa wareegama if kafalee taa'ee ahbaashonni wal gaarii gaa karaa bookee kanaa karaa hulaa qunnee kanaa cirorraa wal gahanii gaafa kaan ogguu biiroo dhufan ani walitti qabamanii mana abaluu walitti qabaman oggaanii fi jaan dhageheetiin ijoollee dargaggootaa yaamee jimaa rawaacee fi manxaafa tokko afee fi biiroo keessa wajjin teenya ijoolleen akka jimaa qamaa teessi manguddoo wal geessee gaafa dhuftu abba isin toos jira jedhanii eenyu jira jennaan manguddoon kaatee kutte gaafa manguddoon kaatee dhiiftee oliitee kuttu akka achumaan biiroo san hanga dandeettiitti qabnee hogganaa waggaa saniif waan Sheekh Siraj Muhammad akka dura bu'aatti Sheekh Ahmad Bishee akka itti aanaatti ana fi Sheekh Muhammad akka barreessaatti qabanii bara 2012 yeroo san mana marichaa san qabnee uummataan eeyne itti yaanneet manni marichaa kun nama jabaa tokko anaatu mindaa isaa danda'a nama jabaa itti nu godhaan jeen namni jabaan itti nu gootanis akka amma Sheekh Muhammad Nur Ahmad paarlaamaa jiranii akkasuma itti aanaa pirezidaantii mana marii dhimmoota islaamaa Oromiyaati amma isi gaafa san madarasaa irratti itti aanaa daarekteera mana barumsa ifaa islaamaati kan madarasaa ifaa islaamaati isa kana ol finnee bakka kana haa qabu yaada jiru kaasne irran mariin bal'aan eega taasifamtee booda isa gara dhimma islaamaatti ol finnee madarasummaan akka mindaa kafaluuf taasifamee waggaa 3 inni tajaajila dhimma islaamaa achirratti kannaa ture san booda ani achi keessaa nin dhaabbadhe gara aanatti caaseeffama waltajjii adda addaa hirmaachaa tuman deebi'a
gara dhimma islaamaa waggaanii fi 2013 seennu anaa xulloo fi bulchiinsa magaalaa irraa irratti itti gaafatamummaa dhimma islaamaa akkananii waggaa 3f akkaan hoogganuu waggaanii fi harka seenu marii taasiseetiin kantiibaa yeroo san jiru wajjin bulchoota wajjin marii bal'aa taasisnee sheekootii wajjin taasifnee yaa'ii dileetiif waggaa uummata caaseffama addaa hunda ijaaree fitu lafa irraa fuudhe isaanirraa lafa kaaree 500 itti deemee lafaatii baatii 7 booda akka nama waajjira sanii galee waajjira sana hojjetutti osoo waajjira isaanii kantiibaa guutuu akka nafne osoo deemu yeroo jalqabaatiif lafti waajjira dhimma islaamaatiif fuudhamte jaan yoo jiraatte bulchiinsa magaalaa Hirnaa godina Harargee Lixaa keessatti akkuma lafa san fuudheen irra dhaabbadheetiin masarata dhoosee hogguusuma waajjira hulaa 3 ijaaree mana tokko kan mana mariidhaa waliin qabame keessa taa'u tokko kutaa gartee hogganaan waliin qaban keessa taa'u meeshaalee isaatii wajjin jiraawwachiiftuun koreen jechuudha. Kutaa tokko immoo boordiidhaaf jedhee qaama lama tokko naggosanii mana marii ulamaatii fi kan boordiidhaa jedhamee jira 9 ulamaa'idha. Namnicha warra boordiitii nama 16 hogganaa ture. Akkasitti namoota saniif hundaafuu caaseffama godhee kompiitaraa fi piriintara bitee hojjettuu qaxaree waan waajjirri tokko guuttachuu qaba jaan guutee waggaa 3f achirra tajaajilaa ture. Warra waajjira jaarrachuudhaan sadarkaa waggaa 2 dura hoggansarra jiru wajjin dorgomee aanaan mi'eessoo tokkoffaa waggaa bahu aanaan bookeedhaa waajjira masjida irraa fudhatee qabaachuudhaan warra waajjira qabu jechuudha. Isa warri aanaa mi'eessootis waajjiruma dur jiru waajjira poolisii irraa fudhatanii warri bookeedhaa waajjiruma masjida tokko fudhatanii keessa waan waajjira qabaniif aanaaleen godina Harargee Lixaa keessa jiran hundarraa akka warri na dura waajjira qabu jara gurguddaa kana Sheekh Abdallaa Bookee Hammad irra dhawaggalan kanaa fi Sheekh Jamaal Shiraa amma hoggansa godina irra jiran kanaatu jira. Isaan lamaan na dura sadarkeeffamanii ani sadarkaa sadaffaadhaan waancaa fuudhee lafa kaaree 500 gubbatti waajjiraas ijaaree achitti galee sanbooda guddinaan bara 2016 gara godinatti ol na fudhatanii waggaa 2 tajaajila achiin gaggeessaa ture. Waggaa filmaanii dhufu ammoo suutaan Ciroos ni jiraadha, Hirnaas ni jiraadha. Ani abbaa warra lamaati. Takka Hirnaa jira, takka achiin jira. Warra Cirootiin maaliin jaan achiin Hirnaayin kaartii fudhadheen jaan warra Hirnaatiin ammoo Cirooyin fudhadheen jaan warra Cirootiin Hirnaayin fudhadheen iddoo sanatti milikee filmaata keessaa suuta jeefirraa hafee hanga adeemsa hoggansaa kana keessa turretti akka godinattis waliin qabamnee gaafiilee gaafa Shee Hajjiin Oromiyaa irra jiran gad dhufan keessaa dhimmi islaamaa godina kanaa biiroo akkamitti qaban. Mee jidduudhaan maaliif filannoo maaliif filamuu fi filachuu keessatti maaliif hin hirmaatin jiddumaanuu? Filamuu fi filuu keessattis wanneen hirmaachuu dhabeef tokko rakkoo dhuunfaa mataa kiyyaa kan harkaan qabdus ni jira. Dhimma dhiyootan miidiyaa gubbatti deddeemu tokkoof waliigalatti waan ijoo tokkoof jira. Inni itti aanu rakkoon filamuu fi filuu dhabuudhaaf na dirqisiifte guddoon hojiin dhimma islaamaa kun sadarkaa Oromiyaatii olitti mindaa qaba malee sanii gaditti namni mindaan qabu. Hojii tola ooltummaadhaan hojjetamu. Hojiin tabarru'aata yookaan tola ooltummaa tuni hojii ergaramtu. Namni yeroo banaa qabu qofa jechuun sheekotii nama majlisa barsiiftu faatuutu caaseeffama kanaaf hoggansa. Sheekkan majlisa barsiisu kun halkan guyyaa hamisaa olee galgala jimmataa qofa dhufee mari'achuudhaaf dandeettii qaba malee guyyaan kan guyyaa darasootaati irraa imaluus hin danda'u. Kanaaf jecha ammoo waliin dhufnee qaboo yaa'ii qabannee mari'annee mallatteessineetuma namuutu addaan galuu malee raawwii irratti dadhabina guddaatu jira. Lafarra gabbuusuu irratti dadhabina guddaatu jira. Ammaasis gahee hojii waan ati dandeessuutiin hoggansa hoggaa jaan barnootaanii miti. Hoggansa hoggaa jaan
ilmi guddinaanii miti. Hoggansa hoggaa jaan qaama guddina walirra guddaa ta'uudhaanii miti. Kan nama mucaan xiqqaan tokko gurguddaa fakkeenyaaf amma sahaabota gurguddaa san Nabii sallallahu alaihi wasallam gaafa jihaadaaf ergu Zayd gaafa irratti godhu waan Usaamaa ibn Zayd gaafa irra godhu Usaamaan nama ijoolleedha ture. Usaamaan nama xiqqaadha. Akka Abu Bakr Siddiq akka Umar kun jedhu gurguddaan kun osoo keessa jiru Nabii sallallahu alaihi wasallam mucaa xiqqaa kana irra godhan. Hoggansa kana keessatti bakka dandeessu. An bakka tanaan danda'u bakka tanaan dandayaan hojii Islaamaa keessatti hin jirtu hedduu. Rakkoon yoo dhuftee hoggansa kana abalu kanneen yoo jedhan namu aamin jeetuma haya jee fudhachuu malee lakki bakka tanaa miti an bakka tanaan danda'a bakka san naa godhaa jechuun hin jirtu bakka tana ammoo abaluu danda'a bakka tana abaluu haya jechuun hin jirtu. Namuutu akkasumatti jechuun waluma tirsuu fi wal dhiibaa oolu takkaatu jira. Bakka kanatti nuti guyyaa lama qofa nu afeerradha. Guyyaa hojii humnaa hojjettan guyyaa lolaa nu afeerradhaa malee tuni hoggansu kun manguddoo waggaa 40 ol dabarte malee hasanii gaditti hin ta'uun jeena hoggansi dhimma Islaamaa hoggansa manguddoo waggaa 40 bira ol dabarte ha obsa qabu hallolle hawaan arku hundaa'u jechuun miizaana addarra kaayee ilaalu malee namni qaamni waggaa 40 gadi yoo isin wajjin hoggansa kana keessa jiraanneen jeen tokko garachaa solloqaan jeen lama mataatu moolawaan jeen mataan kun kana moolee egaa wagguma sadeen wagguma jahan shanan gartee dhimma Islaamaa keessa hogganu turre kana sanii fi dandeettiin amma daalamee namni waan ittiin kannamneef aangoon hedduun nama tokko irratti waan ni godhamtuuf itti gaafatamummaa fudhadhee osoo itti gaafatamummaa san kan hin baanne maqumaaf hogganaa godinaati jedhanii taa'urra yooniin keessa hin jiraanne akkasumatti ala taa'eetuma hoggantootuma duubaan waan isaan ergatan haala mijjeessee gaarii jechuudhaaf filamuu keessaa miila fudhadhe. Hayyee hedduu gaarii kanuma wajjin wal qabatee akkuma beekamu manni marii dhimma Islaamaa akka federaalaatti kan Itoophiyaa kun duraan akka inni ijootti waggaa waggaan haaromfamaa jiraachaa ture. Bara 2020 immoo sochii gartee sagaleen teenyaa dhagamtu taasifamte san booda eega jijjiiramni dhufee labsiin bahee akka gartee dhaabbata tokkotti hundeeffame labsiidhaan manni marii beekamtii kannee fi labsiin dhaabbatee jira. Labsiin san labsiin lakkoofsa 12/7 tabara 2020 baate tun keessatti keeyyota 4 jalatti wanti tumu waa'ee baajetaa dubbata. Baajeta mana marii dhimma Islaamaa kana. Baajanni isaan kana gartee kennaa biyya keessaa fi biyya alaarraa argamtu bakka adda addaa argamtuun uwwifamaa jira. Keeyyota itti aanu jalatti ammoo keeyyota qalama faayilatti asuma gartee kennaa saniirraa galii argatu maddoota galii kabiraallee seera daldalaa hordofee madda galii kabiraa uummatee baajeta isaa argachuu danda'a jira. Keeyyanni kun seeraa kun. Osoo kun kanaan tumamee seeraan jiru akkamitti baajanni sadarkaa Oromiyaatii gaditti dhabamuu danda'e? Keewwanni tumamu gabaita hedduu isaa bakka akkanaa kana akkuma waliigalaatti hojiirra oolamoo hin ooluunis gaafiidha. Amma nuti akka godinaatti keewwanni amma qaamni hajjii deemu parasantaadhaan yoonii fi ammaayis galiin asirraa fuudhamtu hanga federaalatti yookaan Oromiyaatti parasantaadhaan. Parasantaan guddoon kan sila godinaa fi inumaa godinarra aanaattu irra harkata jedhee parasantaan kan kaayamu ni jira. Wanti hajji irraa argamu bara gataa deebi'u jennee osoo gadi hin deebiin hafu jira. Gaafa gad deebi'uus namoota 5 yookaan 10 diddamtu deeme. Nama 100tu deeme. Nama hanga deeme sanirraa parasantaan kana jaamee wanni isin gad deebi'u ni jira jaamee osoo gadi hin deebine Oromiyumarratti hafu ni jira.
jechuun baajata Oromiyaatu hedduutti haajamaa malee godinni akka waan ittiin haajamne takkatti laalama. Kuni wantoonni akkasitti akkuma jaame sanitti murtaa'ee garraawwatee galma ga'u jiru. Anni argine garuu hangaan waan echoo keessa ture waggaa lama akkana waggaa tokko Oromiyaa umarratti hafee ni dhufa. Dhufu yoom dhufa? Nuti maaliif nu gadi deebifne jennee irra wal caqacaquu ofirratti walaasa'uun ifumaafuu rakkoo keessa jirraa nutu nu gargaaru barbaachisaa yeroo jaame keessatti ni jira. Saniin achumatti hafa malee wanni godina ga'ee nuti wanni irraa wayyaachuu turre hoogganaa tokko mindeessaa maaliif dura bu'aa ta'us itti aanaa ta'us barreessaa ta'us namni godina irratti yoo xiqqaate namni ija haqatee biiroo seenu yoo jiraachuu baate hojii tanatti abbummaan qabatu yoo jiraachuu baate hojiin islaamaa tun ni kufti. Godina bal'aa kana rakkoolee hedduu nama himatu guyyaa hundaa'u jechuun tola ooltummaa walitti dhufuun ni rakkisa jennee gaafilee hedduullee yeroo Sheekh Jamaal Muusaa achirra jiranii fi itti aanaan Ustaaz Gaalii Abbaa Boor, Injiinar Gaalii Abbaa Boor achirra jiranillee gaafii inni qaamaan dhufaa ture gaafii hedduutti dhiyeessaa turre. Wanti akkasitti haalli mijeeffamee baajenni nu bira dhaqqabee illee hin jiru. Ayyee haa ta'u baajata ramadamuu bifa saniin gartee hin jirre yoo ta'e buusiin aanaalee fi addaalee hundarraa guuramoo buusii adda addaa jira guuramtu amma dura fandireesingii gartee bakka adda addaatti akka muwaadiraa hunda godhanii aanaa hundarraa masjiida hundarraa walitti guuraa turan galii gaafa hajjiin Oromiyaa irra jiru yoo dogongoruu baadhe. Maallaqni sun namni ifiifuu bakka gartee ol seenu biiroo hojjetaa isaatiin miindaa baasuu hin dandeenye qaxaramee hin jirre maallaqa guuree bakka itti argutu maali? Sunoo isin biratti isiniif ramadamu? Gaariidha. Sunoo ani hooggansaa yeroo amma shiyajiin jira san keessatti torbee piroojeektii Oromiyaa jaameeti. Piroojeektii Oromiyaa hoggaa jaamu tokko gamoo bituu haa ta'u wallee lafa harkatanii irra ijaaruuf deeman ta'uu hin beekne. Diizaayiniin adda addaa baanarri fe'ee dhufaa nuyi maallaqa anuu hooggansaanaa xullorra hoggaan jiru gara 85,000 kallattumaan akkaawuntii Oromiyaa irratti naqeetiin jira. Suni parasantaadhaan isiniif gaddeebi'a jaamee parasantaan hangi tokko achitti hafee parasantaan hangi tokko godina dhufee parasantaan hangi tokko immoo aanaaf akka deebi'u parasantaaleen kaayamte ni jirti. Wanni akkasitti mirkanaa'ee gaddeebi'ee hin jiru baajata ramadamee waan ijaamu sun piroojeektii jechuudhaan buusiin sassaabamuu ture. Dhimma miseensummaa irratti haa hojjetamu jaamee miseensummaan silaa gadi fageenyaan miseensummaa irratti hojjetamee fakkeenyaaf amantaan ollaa keenya jirtu nama dhalatee fi haduu addaan beeyti. Nama dhalate san yeroo fakkeenyaaf ammoo kiristaanonni ollaa keenya jiran kiristinaa yeroo kaasan tokko kullu mawludi yuuladu alal fitra cufti waan dhalatu isliminnaa irra dhalatti nabii sallallahu alaihi wasallam waan jee jiruuf isliminnaa manaa baasuudhaaf kiristinaa kaasuun dirqama. Lama gizee kiristinaa kaawusan miseensummaa galmaawa namni kun guyyaa dhalate kanarraa kafaltiin amantaa isaatiif hangi murtaa'e tokko ji'aan ta'us waggaan ta'us wanni irra ramadamee jira waan san galcha. Miseensummaa akkasii uummatni islaamaa wal quban qabu kadhalatees hafuudhees hiikees daataan nama hiikee meeqaa daataan nama gartee bultii qabu meeqaa daataan dargaggeessaa kan dargaggeettiidha kan shamarreedhaa meeqaa yaamee wanni qindaa'ee hin jiru. Wanni kun silaa xiiqiidhaan ciminaan irratti qindaa'ee hojjetamuu kan qabu ture. Waraqaan waan daata gad dhufte miseensummaaf gad dhufte namni keenya waraqaa hoggaanii fi fidaa jaaniin waraqaa sana fudhadhaa jaaniin maal nuu kan nu deema dhimmi islaamaa hajjii mattaawaqaa kanaan dhaqanii xalaayanyummaa finnee jechuudha. Maarroon dhaqanii gaafiileen hedduun ni jirti. Kanneen kana wajji wal qabatee silaa bal'inaa irratti dalagamee akkasitti buusiin ji'aan nam tokkorra qarshii 10 waggaan 120 jaamee
waggaa itti aanu qarshii 20 ta'uu qaba waggaatti 240 ta'uu qaba jaamee adeemamu san sirnaan akka irratti hojjetamuuf humna namaatiin fayyadamee kan carraaqamu ta'e bareeda ammoo buusii waloo kan gaafa san akka Oromiyaa buute godina keenyarraa maallaqa guddaa galee wanni itti madaalamnee godina hunda caallee waancaa itti fuunee godinni keenya itti galallee maallaqa gaafa galchine sirritti waancaallee fuuna eega maallaqa galchuu dhiifne ammoo waancaallee waan jiru ati amma hedduu ani garid gaariidha keeyyoota labsii reefu dubbanni labsii hundeeffama mana marii dhimma islaamaa federaala Itoophiyaa kana keeyyoota afur keewwatti qasati jalatti kaawunsiliin jechuun gartee kaawunsilii mana marii dhimma islaamaa kun sirna bulchiinsa maallaqa yookaan dinagdeedha tiraanspaarenti katee ifaa fi bilisa katee ni diriirsaa jira hundeessee jechuudha. Keeyyanni kun hojii oolettee ni adda amman tana bifa tanaan. Amma eega filmaanni gaa lafa qabatee booda ani auditii fi inspeekshinii illee jaamee yeroo ammaan tana maal qabdaan goonaan jaan guyyaa tokkoof muudama na yaamanii harka wal na baasisanii niin hojjedhe jechuudhaan kakadheetiin bahee sanbooda namni nu yaamee xalayaa muudamaa nu kannees hin jiru sanbooda namni nu teessisee nu qoradhaa auditii fi inspeekshinii jechuun hoggantootuma godinarra jiru kana karoorri isaan baasan kun gitaan gabbuu yemmuu gadi hin buune iftoominaan dambiin ittiin bulmaataa hundinuu bakka san dhaqqabe moo bakka san hin dhaqqabne kan jiru san silaa hordofuudha. Horee wajjin godhamne illee yaameetiin walii qabaan isinii maaliif nu yaamne jennaan walii qabaan siinaan jaan warri jechuun muudama nu kanne sun maa nu yaamne jennaan nu yaamne namuutu itti dhiisne ammoo yoo kana booda kan sirriitti itti jiraatan ta'e keessan beeku. Kan kana dura keessatti ammoo wanni gartee gubbarraa hanqa jalatti walitti diriirfatee hidhatee wanni jeen jiru akka godinatti ammoo nuti akka godina keenya kanaatti hojiileen hojjenne boonsaa ittiin amana hojii nuti hojjenne tokko gamoo lafa kaaree 500 fuunee kaartaa itti baafnee gamoo giraawundi pilaas waan amma gubbatti ijaarree jalli xumuramee kiraadhaaf qophaa'ee waajjirri achi keessa galee warri Oromiyaa illee dhoggaa dhufu waajjirri kun waajjiruma pirezidaantiin nu fakkaataa kan biraallee miti jaanii hojiileen silaa akka jirutti nuti hojjenne hojii boonsaadhaa waajjira akkasitti Oromiyaa keessa bakkummaan daftee akkasii wareeyidee giraawundi pilaas 4 jaarra jennetti imala kaane miiliyoona 83 karoorfanne wanti hundinuu bakka isin teessu ol deemaa dhufti. Hanqina jechuun rakkooleen biyya keenya mudattu amma tan akka raayyaa ittisaa waan maaliif waraansi Tigraay fi waan hedduu deemuu ture karaa naannoo Amaaraatiin waraan deemuu ture yeroo garii raayyaaf waraanaaf namoota adda addaa guuranii wantoota kana wajji wal qabatee jechuun uummanni nuti irraa galii buusii fuunu kunis uummatuma mootummaan irraa galii harkatu kana waan ta'eef gamoo san galmaan gahuu dadhabnee achitti bakkuma jirtu sanitti giraawundi pilaas waan goonee hojii isiidhaa ammallee itti adeemamaa jirti bifa saniin wanni hojjenne waan mul'ataati jeetiin amana akka godina keenyatti iftoominaan teenyee irratti wal qorachaa waan maallaqa guurree aanaan hanqanni riisitaan qarshii hanqana galche anis aanaa kiyyarraa waan hin galchee jira aanaaleen miiliyoonaa fi 700 miiliyoonaa fi 500 galche kuni hojii asitti hojjenne kana yoo hojjenne ummataaf kana hojjettanii isin ummanni kun galatoomaadhaati bara buusii biraallee firaadhii isaa kanuun hin jenne maallaqa yoo walitti buufne maallaqa san fidu baattan taanaan bakka wajjin hojjennu jechuu irratti walitti bu'iitiin nuufi Oromiyaa hedduutti yeroo dabre argamaa turte jechuun sadarkaan kan ittiin madaalamnu jabduun maallaqa waan ta'eef parsantaa guddoo maallaqaa qaba. Hojii majlisa qubsiisuu, hojii madarasaa babal'isuu, hojii barnoota amantaa lafa qabsiisuu kana keessatti xiqqoo waan jirtuuf ammoo akka godinatti hojii hojjenne san nuti irraa gammadoodha. Warri kun hojii san itti gammada akka nama gammadullee fakkaatan hedduullee madaalii guddaa waan qabdu natti hin fakkaanne. Ustaz Zaidar, mee majlisa federaalaa fi Oromiyaa irraas taatee warri jiran hanga itti beektutti kaayyoo majlisni dhaabbateef kan ni beekan jettee yaadda
jechuun gaafii jalqaba reefus gaafadde kaayyoon sila manni marii dhimma islaamaa maalii keessa gaafateetiin ture. Mee kaayyoo sanirratti haa deebinu waa'ee gartee maallaqaa fi gartee sheekuutiin pirootokoolaa kana taanseetti deebina. Mee kaayyoo san sirriitti hubatan jettee yaadda kaayyoo mana marii dhimma islaamaa dhaabbateef. Bareedaadha. Kaayyoo manni marii dhimmoota islaamummaa dhaabbateef dantaa amantaadhaa eegu ummata tokkoomee barnootaan cimee aqiidaa qulqulluu beekee biyya isaa eeggatee nagayaa fi amantaa isaa tarsiimoodhaan hoogganatee diinagdeedhaanis if ijaaree mul'atee galma ga'u arkuudha kaayyooni. Walqixa hubannaan kanaa fakkeenyaaf karoorri hoggaa ba'u yookaan dambiin ittiin bulmaataa hoggaan ifi baatu akka warri paartiidhaa gaazexaa isaa baasee dispileey godhee walirra qara'ee wal hubachisutti yoo tokko hubate tokko hin hubanne gattaanii walqixa hubachuun hin jiru. Maaliif jennaani hundi isaatu nama waa himu malee nama waa himu kana dhaggeeffachuu hin danda'u. Hafuuraatti cita amma wanta akka isinii dubbifnaa akkanaa dhaabbaddaa jaamee yoo dubbisuu eegaltee awwaata fiifite jechuun ni ifatu jechuu. Maaliif jennaani namni fi nama dubbachuu baree nama itti dubbatu dhaggeeffachuu hin danda'u. Tokko silaa wal dhaggeeffatee guyyaa tokkos fudhattu lamaas fudhattu sadiis fudhattu kaayyoo manni marichaa kun deebifameef yooniifin an beekee ati hubatin ati caaseeffama kiyya taatee wajjin ka deemnu taate ana qofaatu waan kan akkana goona jaa malee wanni kun ati keessa siiniifin takka dhiibu jirta jechuudha. Waan akkanaa deema ati cheeklistii qoradhaadhaa hoggaan hunjaan waan nuufuu irratti leenjiin hin kennamin takka waan nuufuu irratti hubannoon hin kennamin takka deemaati aanaa ittiin qoradhaadhaa cheeklistii jaanii cheeklistii nu kennan. Gaafaan fudhadhee deemu ammaan jechuun ture waan naaf hin galin takka isinii galchuu dhufe jeetiin qoradhaan jaananis waan naaf hin galiniin isinii galchuu dhufe jechuun akkana jechuun waan keessa hin beekne takka ta'e waa'uma katabame takka dubbisuudhaaf gadheetu yoo ta'e ni ulfaataa beekte. Kanaaf ani walqixa hubatan hin jee hin amanu. Maaliif hojii jechuun hojii tirfiidhaa hojii yeroo banaa hojjetan waan ta'eef akkuma amma Oromiyaattu Sheekh Jamaal Muusaa gaafa durachira dhaqee wanni ittiin homatame namni hojii bakka lama hojjettan kamindaa bakka adda addaatti nyaattan tokko deeffadhaatii hojii islaamaa dhibbatti haa hojjennu jechuudhaaf homatame. Maaliif hojii bakka lama hojjennu nama hojjetaa dhufee guyyaa 15tti attendaansii farramuu jira. Hojjetaa dhufee baatii farramee mindaa fudhatu jira. Hojjetaa guyyaa 3-4 yookaan dabree 7 dhufee farramuu jira. Kun ta'uu hin qabu. Sirnaan hojii idilee ganama seenee farramee sa'a booda attendaansiin kaa'amtee farramuu qabu. Kan jiru amata 20 ol qaadiirra waan tureef inni hojii tana hojjetaan hundinuu hojii idilee sa'a booda seenee farramuu qabaa jennaan. Majlisni Oromiyaa akka baranatti akka kufeen beeku jaaniit sheetichi hoggansan beeku jaanii itti duulan warri bakka adda addaati mindaa qabu jechuudha. Maaliif jennaan warra as hojjetee kuma 20 nyaatu warra bakka biraa hojjetee kuma 20 nyaatu jira. Mindaa lamaan kan irraa tokko deebise gujaan qoonqoo kokkee nama qabuudhaa bira kunis. Amma kun majlisa hoggansa hin beeku. Majlisni Oromiyaa kufee jira jaameeti duulamuu eegalee. Ammoo wanni beexalarra jiru sirnaan hojii ummataa kana amaanaa ummataa kana baachuudhaan mire kaayyoo majlisa Oromiyaadhaa bar nama miidiyaatis qabaatee rakkoo mudatte hunda dafee battalatti xawaariyaa emerjensii waltajjii yoo qaamayyaa mudaddabe onlaayinaan godhee waan san ummata islaamaatiin abshiraa hin burjaajina kara biraa hin lallaalina. Amantaan teenya bakki irraa fudhannu marjiinii keenya bakki itti deebinu as jaanii dafanii ummataaf deebisaa kannu osoo namni sooshaal miidiyaa gubbatti hin weerarre ta'uu qabaa mire. Kana godhuu irratti xiqqoo duuba jiru ummanni hoogganamu jiru kun ummata isaan kannate wajjin fiiganiit ummanni hangi tokko dura kutee hangi tokko duubatti hafee isaan walakkaa kana jiru irra fakkaata.
hedduu gaariidha ustaaza waa'ee majlisa oromiyaa eega kaafteefu majlisni oromiyaa kun gaafa Sheekh Jamaal ture san Sheekh Jamaal Musa qaamumaan gaafa san gaafa inni dura muudamee ol dhufullee achi Finfinneen ture qaamumaan quba qabaan gasan gartee hanga gaafa buudhiyaatu kanatti illee gaafa takka illee shawaala keessa maal keessa gaafa ni buufna jedhanii Sheekh Musaa faanii Sheekotiin mormaa turte takka harkaatiin ture wanni sun ati waan san gaafa san quba qabda waan akkamii jechuun irraa dubbachuuf dila siillee miti akka tapha siyaasaa takka gartee akka nama gartee dhaabbileen siyaasaa tapha siyaasaa walitti taphattee aangoo takka miidha wal jalaa muranii waan akkasitti deemaa ture mee waan sana kamiin ilaaltaati. Kubaan qaba xiqqoo keessa nama sheekota gaafa sana sirraa akka Sheekh Mahamad Zabur kana sheekota hedduu akka Sheekh Abdallaa warrootaas jiran kana walitti qabee haala achiin xayyaaraan bahu warra ergee ba'a warra asii kana ammoo makiinaan fuudhee hanga federaalatti sheejjii bira deemnee turre mataan qaama isa jala jiru kana waggaa waliin bu'ee mataa adda qabuun dadhabu if jala osuma agartuu akkamitti gartee haalli asirratti deemu jiru kun jaame tokko aangoo jaalachuu jira lama duraan nuti gaafa sana waggaa wal yaanu qaama hojjetaa mootummaa tokko wajji wal agarree eessa jaatan jennaan aboo qabsootu majlisa oromiyaa kanarra ka'ee saniif ol yaa'u jira hoggansi dhiibamu jira jennaani gaafa duraa sheekootiin minbara gubbaa dhaabbattaniiti ganda waliin qoodina maarroo waliin qoodina warri ganda maarroo jettan jettanii minbara gubbaan uggadhooftanii baga isin seente baga agartanii isinis hoggantoota nuun jeetu jira wanni sun akkuma ta'e qaamni keenya kaasii bakka bu'amee ol argames kan silaa sheeyni anatti aanee gorsaa kiyya jee eeggatus bolola aangootiif jaalala aangootiin butamee sheeyticharratti dalaguun ni jirti. Sheekha ammaasis Sheekh Jamaal irratti illee duulli jaboo deemee maaliif isaatu nutti ol fidee majlisa akkatti ajjeesee wanni ja'uu hedduun ni adeemamte. Sun egaa tokko namni aangoo beeku sadarkaa isiidha. Nuti amma aangoo osoo nakkananillee lakkii boo nama biraatti godhaa jeetuman dhiisee deema. Warri mi'aa aangoodhaa beeku, warri kabaja aangoodhaa beeku, warri itti beekan waziifaadhaa jiran itti wallaalan musiibaadha. Warri itti beeku san waziifummaa irraa harkatu sun sirriitti jabeessee aangoo beekee sadarkaa isiidha. Qabachuudhaaf duulli hanqanni hin jaamne sheeticha irratti dalagame caaseefamuma mana marichaa keessa jiruu fi dhiibbaan alaa itti jirti mana marichaa keessa itti jirti sheeticha akka agartee hojiidhaaf sakaalamu hedduu godhame bifa saniin gama boodaa jaalatee ta'uu dhiibamee ta'uu ati akka ta'ettu aangoo kanneetii gale. Waan gaafa san deemaa ture laaluma turre laalu turre mee gaafa olleettan eega waan san quba qabaattee Sheekh Musaa Faajii Sheekh Mahamad Zabur Faajii olleettan hajjii bira gudheettan akkamitti komattan akkamitti himattan jechuun eega namni gartee hanga waan tokko karatti guusin harkee gartee wanni kun waan gandummaa ta'uu tuqee isinii tuqee hoggaa hajjitti himattan gaafii akkamittanii dhiyeessitaniif. Nuti qaamni jechuun hoggansi kun dheengaddumaas keenye komachuun keenye qaamni wajjin jirus hojjechaa hin jiru laafaadha jechuun jiranii itti aanaan isaa dalaguutti hin jiru barreessaan isaa dalaguutti hin jiru sheeticha kophaa isaatuma achi keessatti waan jechuun jira booda walitti qabamanii maaliif gartee wanni kun akkana daakamtee marqamti wanni kun sirrii miti akka ati hoggansaa tokkotti waan jenneeni hoggaanii fi waan kana quba qabdamoo quban qabduu jaameenii gaafatame hedduun dhageenyaanis isinis eegee hoggansa keessan hoggansi keessan kun jabamoo laafaadhaa hordoftanii to'attanii jirtanii kan ja'ullee nuuf dhiyeessu ture sheejjilleeni dhugaadhaa nuti hordofullee hordofnuus hordofuu baanus isin gartee amma as jirtanii jennaan gaafa sanillee osoon dorgomaan godhiniin fuudhee isa isinirraa dorgoma tokko malee isinirraa fuudhee garuu wanni ilaalamuu qabus ilaalamuu qabdii waan ja'u haasanii nuti gaa
hoggansi tokko filmaata ummataatiin ba'uu qaba. Filmaata ummataatiin bu'uudha qaba. Shirri mana marichaa keessatti taa'amee tuma mari'atamee yoo sheetichi waltajjii yaame waltajjii sheetichaa dhufuu diduun maaliif dhuftee yoonii fi wanni gartee akkana haaraa wannu haa hojjannu jaame majlisni kufee jira himannaa dhiheessuu malee maaliif gartee hanqina isaanii fooyyeessina bakka kana ni danda'a bakka kana hin danda'u jaanii hanqina isaa san fooyyeessuu irratti maaliif dalagamuu dhabdee kan jedhu gaafii dhiheessine. Alaa kulli haal shayini gama boodatti akkuma buunutti bani wanni nu yaachisu hojii achiisan illee dhiisee dhufee amma wanni akkaan nu yaachisu ilmaan isaa kana hojii sanirraa illee buqqee wanni maali qaadummaa san illee gad dhiisee dhufee dhiiroo mustaqballi isaa fuuldurri maal ta'a jechuun nu yaachisa waan jedhullee keessaa achi nu garsiisanii wanni kun ta'uu hin qabu. Inni hoggaanii fi ibsanillee akka godina Harargee lixaatii fi baatan adda baasuutti illee wanni mul'atu ni jirti haasawaa keessatti isin warri qabsaa'e likkitti majlisa kana bakka kana shoora guddaa qabulleen warra Harargee baati silaa isin as kaayachuu qabdanii haja'ullee ni jira jechuun keessatti siyaasni wayiitu jira jechuun Hararguma lixaa fi baatanaa addaan dhiibuulleen wanni mul'atu ni jirti wannoota sansan hundaa'uu nuti. Lakki mataa walitti qabaa nuti tokkuma kannanne nu shaffanaadhaa kan jedhuun dhiibuu turre waan san gama boodaa irraa akka galu eega murtaa'e booda galii sheekhaan bakka fadhinnaaniin gadhiise jee ijaameetuma akkasii gadhiisee akka gadhiisu taasifame filmaanni gaggeeffame gaa'oo san booda. Hedduu gaariidha. Siyaasaan bakka hunda seentee waan harkaa turee jira namoota majlisa keessatti galtee itti gaafatamummaadhaan fakkeenyaaf waa'ee kominikeeshinii faarra nama ture feesbuukni guyyaa sheejjamaan aangoo qabaterraa akkasumatti nama dhaabee jira nama duraan maxxansaa ture feesbuuka majlisa Oromiyaa kana jechuun namni quba qabu gaafa sheejjamaan aangoo qabaturraa dhiisanii akkasii galtee boodara wanta jedhanii namuu jaanni harka karaa hundaanii dhiibbaan taasifamte hedduudha. Waan takkaatu osoo gartee dhimma maallaqaa san bira hin geenye ammallee mataa keessatti deemu ture yeroo hedduu gaafa Hararitti Sheekh Iliyaasii fi Sheekh Ahmadii Faadhaa wajjin sheekotii wajjin waliin bu'anii jedhi dhimma aqidaatti immoo jechuu irratti Hararitti wanti san dira dhawu Hararitti fakkaata sheekotiin hundi akka Itoophiyaatti walii qabamte san pirezidaantiin gartee mana marii Oromiyaatis dhufee namni itti sheekotii gurguddoo hundichi dhuftee Oromiyaan hundi achitti gartee namni harkaanillee oli bu'uuf gahee gartee arrabaa wal dheeratee wanni san viidiyoodhaatu waraabamuu ture deemuu ture. Mee wanni sun tapha siyaasaa kan gartee aangoo majlisa Oromiyaatis ta'ee aangoo keessaa qulqulleessu san sanii wajjin wal qabatetti ni yaadda. Isa san akkas jee yaadu. Waan naa mul'aterra tokko dhimmi sheekha keenya Sheekh Ahmadii Calanqootii fi Sheekh Iliyaasii wajjin wal qabata. Sheekh Iliyaasis gaafa Sheekh Adam jirullee teessisanii irraa haasawanii waan kana keessa hin jiru jechuun ni ture. Sheekh Ahmadii fi isa kana yeroo hedduu irraa haasawamaa ture beekte gamaa gamana sheekotiin Harargee baafilitaa isarra wal dhuftee wal marachaa turte. Suni ammoo Sheekh Jamaal Aliyyii fi Sheekh Jamaal Haajii faanis irraa mari'ataniiti marii bal'aa taasisanii sheekonni hundinuu dhufee warra Oromiyaalleen hirmaatee isaan kanallee yaamanii wannoonni isaan jechaa jiran miidiyaadhaanis ragaalee hedduu lafaa qabna dookumantarii hedduu qopheeffannee jirraa jaanii sheekotiin dookumantariin baasinaa jaanii dhimma san bifa saniin walitti dhufanii hedduu namni isaan itti xiyyeeffatanii gaafa san loluu turan namni haalaan itti gartee Sheekh Iliyaas loluu ture Sheekh Jamaal Aliyyiiti. Sheekh Jamaal Aliyyii faadhaa wajjin waan ijaa suni dhimma kana biraatiin deemu osoo hin ta'in kanuma sheekotiin akka Harargee baatti jirtuu fi warri godina lamaanii wal mari'atee warri Oromiyaa nutti haa dhufu murtee nutti haa kaa'u ammaa Sheekh Jeelaantu Dr. Jeelaantu Sheekh Kiyya ja'a Dr. Jeelaan dhufee waan kana barsiise moo tabiraa barsiise waan jiru saddanuuf haa baasu waan jiruuf sheekotii hundallee gaxaafeeranii
Akas ture sun. Waan hin kaaseef hin qaban. Fakkeenyaaf akkuma ati beektu gaafa gartee Sheekh Jamaal Muusaa Oromiyaarra ture. Sheekh Jamaal xiyyeeffatanii turanii waan ati naa kaaftee turte waan namuu harkaa ture. San booda Sheekh Jamaalii fi Sheekh Iliyaas illee Sheekh Jamaal irratti hedduu xiyyeeffatu ture agartee turte gaafa sanii. Deebi'anii san boodas Ustaaz Gaalii wajjin wal dhabanii jedhanii Ustaaz Gaaliin gartee waan barreessee ture guruupii keessatti barreessee immoo waan takka baasanii waldhabbiin guddoon taate wanni san araarri illee kan gartee ifaa ifattoon ta'ee jedhatti fakkaatu dhumtee nama jiran malee gaaf tokko. Wanni sun siyaasaa keessatti adda qoodanii bulchuu takkaa jira dibaayii danda'uu waan jedhin. Gaafa dura yoo yaadatte Sheekh Jamaal irratti gartee aangoo irraa fuudhuudhaaf sochii san kaate akka mana marii loomaawota Harargeedhaatti walgahii teessanii walgahii tattamaa ta'aniiti murtii murteessanii ibsa baasanii turan miidiyaadhaan yoo agartee ta'e jechuudha. Gama Finfinnee wal dhaquun duratti. Wanni sun Majlisa Federaalaatii fi Oromiyaa irrattis jarri gartee amma aangoon tun tuqamnaan namni guutu qabee ibsa kana baasanii humna dira kana qaban fuulduratti deema waa hedduu ta'uu deema. Waan kana keessatti hedduu gufuun ta'uu hin oolanii yookaan ammoo nu dura dhaabbachuu mala waan jiruuf akkamitti irra aanu dandeenya waan jedhu tooftaa saniin dura nama gartee waan kana keessatti humna qabu Sheekh Jamaal irratti xiyyeeffannoon godhamtee akka laaffatu akka gartee ifumaafuu ifuma keessaafuu jechuudha. Namuma gartee akka Iliyaas Ammagaa namuma wal bira jiran kanaan homii irra kaatee homatamtu godhamee san boodas duulli akkasii irratti deemamee akka sagaleen isaatuun gartee bubbutamtu godhanii aangoo san booda Sheekh Jamaal buufamee jechuudha. Wanti waan kana isin kaaseef. Gaafa san waan godhuu dadhabanii milkaa'uu fi dhabee Sheekh Jamaal Muusaa aangoo irratti hafe san eegammoo wanni sun hundi ta'ee booda akka bu'u laaftumatti namni tokko gartee mormii malatti bu'ee jechuudha. Sababa keessoo kan jettu gamtaa ulamaa Harargee warri jiran kamuu keessatti wanni jijjiirtuuf jechuudha. Waan kanarraan wanni kun siyaasaan duuba jiraachuun dhabdu ta'etu kaase. Fakkeenyaaf yoo dhimma aqiidaa taate salafiyyaa fi madakhaliyyaa fi kana hunda suufiyyaas taatu Harargee qofan jirtu. Gurguddoon ni'uu Harargeen jirtu. Ni beekta. Jimma nama salafiyyaa beekamaa nama dhiyeenya kana yoo agarte miidiyaa irratti Israa'el deeggaruu turre wayyaadha hajuu hundaa ture. Iraan deeggaruurra. Namoonni akkanaa kun hundi osoo hin jiraanne xiyyeeffannoon guddoon san kan namtee fi wanni itti galtee walgahii guddoo san godhanii namoota kana ifiifuu tokkummaa jidduu diiganii san booda akka fedhan abbaa fedhan muuduu fi abbaa fedhan kaasuu waan mijjeeffatan hin fakkaatu ta'ettuuf hin si kaase. Alaa kullee alatti walumaa galatti wanni irratti caaseeffama keessatti gaggeeffame sheeyini dura manoo marii isaa keessaa. Qabsoon beektaa bakki sitti waan jettuun haalaatirra hagama keessaati. Caaseeffamuma isaa warra Harargeerraa bakka bu'ee waliin achi jiru keessaa kan aangoo qajeelchifamee sadarkaa gorsaa kanarraa gara itti aanummaan ni dhufta jaameenii waan jaameenii jira. Wanni suni kaleessa waan dabre filmaata duratti guddoon ammoo wanni salafiyyaa maalii haga dhufumu kun guddinaan sheekkootiin teenya maaliif gargar facaati yaada adda addaa maaliitiin namni irratti dalagee wanna tana sheekkan kana har tokko deeffachuu qabnu ja'amee mariin bal'aan kan taasifamaa ture qaamuma as jiru gamtaa ulamaayiitii fi qaama dhimma islaamaa Harargee ba'aa fi lixaa masjiiduma arattanyaara namni wallabee dhimma firqaa godhee akka firqa gayyaasuun gaarii miti. Sheeyni tokkoo fi tokko wallabanii firqaa namatti maxxansuun gaarii miti. Akka ganta wallabanii akkasitti horii adda adda jaaratanii waliin bobba'uun gaarii miti. Sunis sheekonni keenya warroonni naannoo san jiran hadoo gongoranis jiru. Gaafa sheeyni tokko horeen haa buutu horeen masjidaa kun jiru tokko ammoo horeen masjidaa sun anafaadhaa harka baasaa. Horeen masjidaa buu qabdi bakka nan quban qabnetti jechuudhaan harka baasaa jee ummata hoggaanii fi wanna godhu sheeyni kaan kutubaa irratti ol bahee mallattoon ikhwaanaa aangoo jaalachuu nafilaa jetti kunu ammaa was jirtiin siin jeejee
akkasitti irraa dubbatee sheekootummaan jechuun lama tan majlisa qabdu tan gartee hawaasa kanatti sa'aa khutbaa duraa fi khutbaa dura gosa godhee kun khutbaa itti gaggeessu masjiiduma tokkicha kana keessatti firaqa walii baasuun waan jiraati. Sanirraa kaaniiti asitti gad dhufamuun taasifamte. Ammoo wanni achi ol jiru gaafa san wanni duuba colamee gaafa san booda walitti deebi'amee Sheekh Jamaalii fi dhimma Ustaaz Gaalee Abbaa Booriduu deemtee fi dhimma gartee waan ije hundaa walitti dhufanii iddoo manguddoon teessee haasawamtee bakka dhiifama waliin ja'amee bira kutamee ture. Alaa kulli haal san booda filmaata kaardiin gabbuuteeti. Kaardii sagaleen filatanii akkasitti firmaataadha amma warri ammaa kun kaardiin taa'u jira. Akka jedhee bira kunnisi. Ayyee haa taatu mee gama filmaataatti haa dhufnu. Mee filmaanni gaggeeffame kun haqa qabeessa bilisa ittiin yaadda. Maaliif ni beekta? Akkuma reefu dubbannee majlisni uummata musliimaa hunda bakka bu'a. Waan amma reefu qaabne waa'ee aqiidaadha. Suufiyyaan ni jirti beekamaadha. Itti aanaan suufiyyaadha. Abdalala gaafa ishee ajjifa wajjin muudamni kan namu. Akkaatummaan itti aangoon dabarfamtee sheekh ajjifa kan namtee'u diriiriidhaan malee filannoon hin turre gaafa san quba qabda. Sheekh wantaafis eenyu Sheekh Xahaadaafis imaamummaan isaatis dhiifamtee fi akkasitti waan akkasitti waliigalteen godhamte jechuudha. Waan saniif jecha amma filannoon gaggeeffamte tun akkasumatti gartee aqiidaa hunda if keessatti ta'ee hirmaachiftee ammas haqa qabeessaa bilisaa filannoon tun. Akka kutaa keenyaatti hoggaaniif ilaalu godina keenya kana keessa amma firaqni mustahiddiin jira, ahbaash ni jira, masjida takkeedha isaan kan jirani. Adda takka keessa masjidni kudhan jiraate lamaati isaan ta'a. Isaan walumaa galatti filmaata kana keessatti hirmaadhaa gaggeessaa jaamee gaafa isaan yaamamu nuti asitti yoo filannees araddarra yoo moone aanarratti nama nuuf achi ba'u hin qabnu waan ta'eef filmaata keessaa guutumatti dhiisuu qabna jee warri didees jira warri lakkii jee hirmaates jira. Hanga gaggeeffametti ifaa bilisummaan filmaanni kun gaggeeffame. Sadarkaa biyyattitti gaafa dhufu baay'inni namoota akka Oromiyaa filatanii meeqaa? Sanirraa kutaa kamtu irra guddaa qabaa? Kutaa sagalee guddoo qabdu santuutu pirezidaantii harkachuu qabaa akka haqa qabeessummatti. Kana yoo jettee kursii fi maayikiin kutaa Hararii kanatti nama kalooyitaa qabuu fi haareeda qabuu fi nama hundaaf banaadha malee firiidha malee kutaa biraa keessa hoggaa deemnu hedduu qaali. Maayikii namni akkasumatti namatti hin kennu. Maayikiin daabaabba. Maayikiin bara nama kennu bakka takka dabarsanii akkasitti gartee masgiidatti uummataa wajji waliin nama kennu bakka walitti qabamu irratti haa ta'u maal walitti qabamu irratti haa ta'u maayikiin firiidhaa miti. Maaliif jennaan faayidaa fi bu'aa isiidhaa sirriitti waan beekaniif hin dabarfamtu. Kursiinis qiimaan isii sadarkaan isiidhaa hedduu beekama jaba isaan biratti nu biratti ammoo xiqqoo qallaaliidha waan ta'eef sagalee guddoo kan qabu akka waliigala biyyattiitti akka Oromiyaatti nama miliyoona 9 akkanaatu filatee sagalan sanirraa 4 fi walakkaa ol Harargee yoo ta'u afura lafee kutaalee Oromiyaa adda addaa keessa bakka adda addaati jira. Kanarratti gartee sagalee kana falmuudhaaf namni yoo dubbatee rakkoon ni jirti. Sun akkasuma baalarra keenya biraa kun haqa qabeessummaan hanga sadarkaa gandaa masjidatti hanga godinaa ol dabrutti namoota silaa tahamuu qaban ja'amee yaadamu jabaadha uummanni ja'amee yaadamu. Kanuma uummanni irratti waliigalaadhaa jechuun nama gartee hoggansa beekullee yoo baate aqiidaa qulqulluu qabaatee barnoota amantaa barsiisaa jiraachuu isaadhaa. Kanaan madaalamee ulaagaan dura baasan namni isiin dabarsitu sadarkaa Oromiyaattu nama biraati. Ulaagaan maastarsii qabaachuudha jiru nama biraatti dabarsiti.
booda ulaagaan tun ulfaattee karaa biraa deemuu waggaa harkan kallattiin jijjiiramtee kallattii akkasitti waan hidhatiin godhamte namni dura jiru sun yeroo hundaa ugaa bakkuma san qabatee jiraachuu qabaame. Kanaaf hanga gadirraa olitti deemtutti akkas ta'uu dandeessi oggoo walirra geesse xiqqishoo keessatti namni gaa barcuma sadarkaa isaa beekuus qabachuun ni jira. Bakka sanitti ati wanni jiraanuma jirti amruun dubbira billee. Hedduu gaariidha. Mee dhimma gartee maallaqaatii fi dhimma akka reefootti kaafte muudama irratti gartee protokolaa fi kana wajjin wal qabsiifne mee sheekotiin ammaan tana jirtu warri muudaman kun akkaataa jalqaba muudama isaanii irraa eegalii hanga gartee hanga amma yeroo ammaa hojii gaggeessu jiranitti wantoonni isaan irratti xiyyeeffatan muudamaa fi tajaajila kannan keessatti akkati jettee waa'ee dhuunfaa isaanii maallaqaa fi gartee protokola mataa isaanii kabajaa isaanii eeggachuudha moo kaayyoo majlisaa san uummata tajaajilu sun gaggeessuudha. Eega muudamanii as wanni amma hojiin takka ta'aa hojjetan gamoo liqii baankii irraa fuudhanii bituun ni jira. Makiinaalee liqii baankii irraa fuudhanii bituun ni jira. Kana gara uummatatti gad dabarsanii uummanni akka waan kana galchuuf karoora keessa galfamee waggaalee hanga jaametti akka galfamuuf ni jira. Irra guddaa gaa wanni haalaan namatti dhaga'amu namni tokko eega mindaa bakka san amma sadarkaa Oromiyaatti mindaa nyaatee bakka san taa'e uummata kanaaf bakka bu'e kun kutaa Harargee irraa bakka bu'aa, kun kutaa Boorana irraa bakka bu'aa, kun kutaa Wallagga irraa bakka bu'aa, kun Jimma irraa bakka bu'aa, kun Arsii irraa bakka bu'aa, kun Iluu irraa godinaalee Oromiyaa kan jiran kanarraa akka kilaasteratti haayamee namoonni hangi tokko bakka bu'ee namoonni 15 ol bakka sanitti muudama mataa isaanii ni qabu. Namni tokko gaafa muudama mataa isaanii qabu karoora haayame keessatti godinaalee isaanii kana keessatti leenjii adda addaatiin barnoota amantaadhaa, barnoota aqiidaa, barnoota akkasuma gahumsa hooggansaati irratti hubannaan kan namu irratti xiyyeeffannaan guddaan taasifamuu qaba. Piroojeektiin amantaadhaa ooqaafni meeqaatu dhaabbatee, masjida meeqaatu ijaaramee, nama meeqaatu amanee, sheeka meeqaa qubatee, darasaa meeqaatu barachaa jira. Wanni jaamu kuni hanga ammaatitti majlisoota adda addaa irratti imalamee ziyaaramee majlisni kun darasaalee haala isaan baruu fi barsiisuu irra jiran kana keessatti laalamuu dhabuu irratti hanqinoota na biratti ni jira jee mul'atu. Inni biraa miidiyaa irratti miidiyaalee fayyadamu namuutu miidiyaa irratti amantaa maqaballeessi amantaadha. Tokko nama mudawwara gubuu jira. Mudawwara gubanii maaliif hin dubbanne gaafa jennu mudawwarri aadaa jechuun amantaa miti. Aadaa Arabaati. Kanaaf wanna jee jaamee calirraa jedhamuun gaafa hadiisaa fi maaliin jee bocoluu waan akkanaa gurratti godhanii dubbachuun hin ta'u jaamee callisuun ni jira. Jechuun gowwaan ni beektaa waan jaartiin waan gabayaan odeessitu jaartii mana keessatti dhooysuuf fadhaa jaan. Amma sooshaal miidiyaa warri baadiyyaa magaalaa kan fayyadaman hin jiru. Hawaasni bal'aan kun amantaan akkaataa itti sabattee akkaataa sadii yookaan afur ta'uu danda'a. Tokko Nabii sallallahu alaihi wasallam dalagee dalaysiise. Lama dubbateeti jechi isaa sun amantaa ta'ee lafa jira. Sadi waan osoo inni jiru arkuu dalagamee inni dhiisaa hin jeeyin ta hojjetamte isa biratti sun amantaa taateeti mul'atti jechuudha. Nabii biratti dalagamte nabii irraan dhorkine irraan lolle waan ta'eef wanti tun amantaadha jedhamteeti garaaraan sabatti. Sheekotiin gurguddoon amma nuti dhimma tokko waan haramte ol baanee gaafa sheekotii xixiqqoon irraa iyyitu sheekan gurguddaa yookaan hoggansi uummanni islaamaa bakka buufate gaafa waan saniif deebisaa gabbee kan nu baate akka qaama amantatti warri amantaa irraa fudhatan marjiinni ulamaa'ota akkanaatii jira. Uummata kana hin dhageenyaa deebisaa ulamaa keenya irraa quubsaa isiniif kenninaa namni amantaa irraa fudhatan abalufaadha kun barsiisaa amantaa bakka hin buune jedhanii deebisaa kennuu dhabuun ni jirti. Deebi'anii
namni gaafa waan san dubbatu gara seekota seeratiin nama gartee amantaa maqaa balleessu amantaa xureessu hadiisa nabii sallallahu alaihi wasallam xiqqeessu nabii alayhi sallallahu alaihi wasallam xiqqeessu kutaa seeraatiin tarkaanfiin irratti fudhatamuudha qabdi qaama seeraatii wajji wal qabsiifneeti jirra isin hin burjaajayina ummata keenya nu eeggadha yoo jaame ummata biraa dubbiin takka illee nu hin jirtu garuu waltajjii adda addaa irratti hirmaatamee bakka kana dhaynee jirra dhimmi islaamaa gaafa kanaa bakka kanaa mul'atee jira jaameetuma yoo footoon babbareedduun kaamee poosti kan godhameetuma cal jaamu ta'e miidiyaa gubbaa ni jiran waa poosti godhutti waan deemu jiru kana ta amantaa waan ati harkaa qabdu tana si harkatti qushaasheessaa si harkatti xureessaa deemu kana kan waan ati haraami jettee har'a ummata barsiiftu halaali jiru waan ati halaali jettee ummata barsiiftu haraami jee si harkaa jechuun dhagaa ati keessa si jalaa fuudhaa deemu haabii ati akkanatti tolchite haabii si jalaa diigaa deemu kana irratti xiyyeeffattee kutaa miidiyaa godhattee kutaa seeraa godhattee qaama seeraa biyya kana bulchuu wajjin wal qabattee ogeeyyii seeraa mindeeffattee yookaan idileedhaan isaan mindeessu yookaan ammoo keeziin akkanaa hoggoo dhuftee waan isinii kafal waliigalteedhaan jala buutanii qaama seeraa nu dhiyeessitanii ummata kana amantaarraa dhorkuu qabdan jaanii waliigaltee godhanii bifa saniin waan kana hordofuu dhabuun ni jira gurratti hin godhan waan akkanaan dubbatanii ittuma dhiisan caaluma jaan jechuudhaan hoggaanii fi adeemamu xiqqoo hedduu ulfaatee nutti ani wanni haalaan natti dhagaamee ol na baasee maali wanni dhiiroo poortokoolumaa fi footoodha yookaa'u hawaasa bal'aa kana burjaajee jira maqaa namni takkaan baafatiin faa baafatee namni as ba'ee hoggaanii fi ibiliisni yoo if yaame kun ibiliisii jaanii waan godhu yoo shi amma nama akkasisan uno amza Sheikh Jabir tokko kan dajjal hin jiru sheekotiin ummata gabroomsite jee dubbate kanaami sheekotiin ummata gabroomsite jee azabni qabri hin jiru maaroon hin jiru jee barsiisu jira gaafa kan mana isaa bananii munshida wajjin taa'ee maallaqa masjidaa guuruu garta akkana jechuun wanni itti jirtu sirriidha akkuma feete yoo taate ati masjidaaf maallaqa guuru jechuu gaafa kana harkan ammoo munshidni kun qaama amantaa kanarraa tokko iddoo muhaadaraa adda addaa dhaqee sheeka qubsiisuudhaaf maallaqa guuru isaa tokko bifa walalootiin amantaa kana yeedaloon ummata barsiisaa ka jiru isaanii bakka kana mul'achuun keessan sirrii miti jechuun gaa namni amma kalawwisaa tana kaadhee mana farshoo keessa yooniin taa'e areeda kana magarfadhee dubartii iddoo yooniin akkasitti taa'ee harkarra kaadhee taa'e jechuun hoggansi amantaadhaa qaama isaa kana kan amantaa bifa walalootiin himu kashanamni sheeka jee waa gaafachuu jiru kana bakka tana dhaquun waan san sirri jirtaa oofi jechuun hin fakkaatu. Nama kanaa wajji taa'anii yaada wal dabarsuun waan san hin fakkaatu. Kanaaf waan kanaafiin ani tarkaanfiin isaan miidiyaa fayyadamanii fudhachuu jiran sirrii miti. Akka amma itti jiramu jechuun madaalli itti madaalamu guddaan hujiilee amantaadhaa majliisa halaqaa ilmii kan dhaabbate qura'aana barsiifame namoota amane jijjiirama hawaasaa jechuun qilleensi hawaasni maal fakkaata qilleensa irratti haa ta'u lafa irratti haa ta'u maal fakkaata jechuurra osoo hin taane hangam takka maallaqa godinni hungalchi jechuun parsantaa 50 qabxiin yoo maallaqaan qabamte jechuun madaalliin kaayamte waancaan saniin kanname waancaallee